1990 tokko dhiibamnee bahuuf otoo hin tahin iddeelee jiran irratti qaama furmaataa ta'uun hanga xumuraatti hiree gaariis ta'e hama jiru hunda dhiibbaa abbaa tokkollee otoo irree hin kennin karaa nagaa falmachuu itti fufuu irraa kan hafe dhiisnee eessattuu akka hin deemne hundaaf mirkaneessina. waan na dhaggeeffataniif galatoomaa nagaa badhaadhinaa fi bilisummaa fi injifannoo uummata Oromoo nagaa fi badhaadhina uummattoota Itoophiyaa hundaaf baay'ee